Amma marqa tuite kan amma akkuma usmellee ramzalleen hundi kennaa yaw abdii ilu argitanii jirtanii numa itti walii galtanii iyyuu Dr. Asu fi wanna eenyufaa kiyyadan marqa kenna tuite abbo marqaa sagalee taanemi marqi nyaata kabajaa qaba fuudhee marqa kenna san Yamanitti galchuu kennaf inumaatu dhiifama ummalkee irrillee ka jettee marqa guyyaa mara nyaachuun fayyaa namaatillee appetaayitii namaatiif gaarii miti nyaata tokko nyaachuun ka isin jette ka isinlee marqa isin jalaa tuffattee bakka isii bu'ee yaw anumatu irraa masuulaa dhiifama isin gaafadha kunoma waan baay'ee dhiifama gaafachuun mallattoo guddinaati mallattoo hayyummaati dhiifama gaafachuun waan bu'aa buufatan malee waan taarrafan malee waan kasaaran hin qabanii garuu Sigale yo isinu himbeene barsiisu qabda maal umman de marqa kabaja marqite dhadhaa marqite zayitiini miti marqe kan marqamu dhadhaa original marqite isin nyaachifne abbaa kee nyaachifne ettimte habibti marqa aramnillee nyaata nuti sin nyaana walaakin marqe keennaaf arabaa wal dhaba kabaji marqa keenya jetteen kabachiisu qabda wasin didde kaballaatti tuqe habibi miidiyaarra dhufee akka namni ittiin ijine waan hamaa dubbattee jechuu barbaade sigalee maal jette laayivii sana teette okay difama maal jette laayivii sana teette ani kanin jedhe marqi sa'a 24 akka hin nyaanne waan biraas nyaata nuti wallahi waan nyaannu waa hedduu qabna marqa bichaa miti micoon tun gabaabumatti yoon gabaabse difama nu gaafachuu qabdi marqi keenya kabajamu qaba nuuf kabaja marqi keenya nyaata keenya aadaa keenya Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaatu nu kabaje isiin maali nu kabajuu qabdi marqa keenya kan yaadate gata Thank you. Fixatteerti. Okay. Osoo gara kiyaariitti hin dabarsin nama biraa kan dubbattan. Ilo welcome baga ragaa dhuftan. Nagaan jiraattu. Ayyee bubbee dubbadhu iluun achi booda irratti haadhu Ramzaa fi Faallee yoo yaada qabaatan dubbatan. Areebni Toorkiin irra dhaabatee ani wanni jechuu barbaade kiyaaroon jaaladhalleen kabajallee anillee akka hirmaannaa kana keessa jira jechuudha walumaa galatti hirmaannaa kallattii kana ajandaa dubbataa ture reef nama 900 irra dubbataa ture ofii kiyyallee tokkoffaa irratti mucayyoon dogongortee gaafa koomentii ilaaltee gabbaatee marqi mataa nama tuqa jettee waan feete jettee mucattiin dogongorte kiyaaroon bira taa'ee mataan isaa marqi nyaata aadaa arabaan malee wanni isin galche hin jiru wanni harka isin keessaa qabdan hin jiru jechuun akka allaaleetti akka mataa kiyyaatti boosuu taasifame Mee warra san biraa bakka wacaa kanaa siqi bakka yaada kanaa siqi yookiin immoo ijoollee san calleessu. Nama kuma tokkoon ala mucattii takkatti. Bakka sanii siqi sagaleen akka malee nu jeeqaa jira waan ta'eef bakka yaada qulqulluutu itti barbaanna. Laayivii banatee jira. Jarri achitti ajandaa biraa godhatee. Jarri laayivii biraa Gubbee Kiyaar muyitirra jirte yoo dubbataa jira. Mana banatee bakka lamaan dalagaa jiran. Mana banannaan immoo bakka nu asitti amma nama baay'ee qabna har'a nama 3 seenam yaanni obsituu naa ta'e jira usme amma ilu naa ta'e anam malal yaada obsituu naa ta'e nama biraa sirritti naa ta'e wallahi yaada haqa qabeessa dubbadhu qaba. Okay. Waan irra dhaabadhee dubbadhu qabaa kaayisii suni sirritti waan kanaa yaada kana naa ibsaa jedha nama ajandama kanaawu. Okay. Bubbee atillee dubbadhu nama isa qeeqaa ture nama isa irraa dubbataa ture erga jettirraa. Bakka yaada bakka sagalee qulqulluutti erga baate dubbadhu. Maaliif akka isa qeeqxe maaltu yaarii fi jaartii isaa qullee isin balleesse. Ittiin isaa balleessuu dandeetti dubartiidha haala miidiyaa kana ittiin asirratti nu jirruu fi haala uummanni kun ittiin jiraatu uummata mataa qulfii akka taane nu beekuudha. Dandeetti kiyaaroon nama gubbaa kanarra ture feesbuukaa waan dubbatamu ture akkatti dubbatu beekaa akkatti haasa'u beekaa mucayyoon tun haarawa gara miidiyaa kanaa dhufuu dandeetti shamarran keennammootu koomentii mucattii tana miidhuu danda'anii arrabsuu danda'anii aarsuu danda'ani mucattiin tun miira keessa seentee koomenticha laaltee gastii banattee gaafa achi dubbatu koomentii dubbisaa gaafa dubbatu miira keessa seentee dubbii hawaasa kana tuqu yoo isiin dubbatte inni irraan deebisee isii bira taa'ee hawaas marqi marqa akkanaati jedhee dubbachuun tokkoffaa marqi yamaniitiif marqi keenya garagala yamanii marqi nyaatan bishaanii nyaatan maraqii itti naqanii kain reala ganaatiin bitame marqi keenya xooshineen sukaayin nadhaan baffame dubartiin beektuun marqite ka harcee of keessaa hin qabne laaqamee nyaatama marquma kana gaddeebisee marqa arabaa ka bishaan maraqii nyaataniin gaafa kiyaar dubbate
kiyaarii abdannu kan irra siin geennu san arrabsuu irraa onni duuba nu deebisu hin jiru. Maaliif sammuun teenya sammuu kiyaarii wal qixa ta'uu dhabuu dandeetti waan ta'eef. Ilaalcha kiyaar laalee dubbate san horkoo sookoo hima dhoksaa keessaa baafnee itti fayyadamna waan ta'eef. Siigalee inni jecha takkatti dubbateemi bakka 100tti hiinne irraa dubbachuu dandeenya waan ta'eef dogongora dogongoree ka isiin dogongorte dogongora isii isa fudhachuu danda'a waan ta'eef mushurraa asirra fidoo doon taane akka yaada bubbeessa gureetitti kiyaaroon nu balleessee jira jaartiin isaa isa jala jirti gabbayee dhiifama nu gaafachuun dirqama kiyaarii jira afaan Oromooti. Ilaalcha feetee nu dogongortu dogongora isiin dogongorterra inni dogongoree jira mataan isaa. Fitadheera dhiifama waan onti. Okay galatoomi atillee marqaa falmita malee bakkeen isiin dhiira arsii yookiin shamara arsii itti tuuйте hin jiru marqi tuqamnaan hin dubbattee jechuutillee. Aduun isii dirqama arrabni yeroo boodaa nun galchisu rakkoo hin qabu arraba komentii boodaa dhufe sun. Okay, thank you. Abdii Cululle. Itti fufeeti. Dheetiin ture sagaleen kiyya karee fi sun nama biraan geenye na fakkaate. La namni kun jechoota namaa gargaraatti hiikkata. Akkaataa gargaraatti hiikkata. Ammallee viidiyoo san immoo kiyaar immoo idiiteedhaa jira. Ani hin beeku. Ani mucayyoo marqa yoo nyaattan sammuu isin tuqattu gurra kiyyaan dhagee jechuudha. Idiit ta'ee daayirektii jettee wallaahi hin beeku. Immoo ka kiyyaar tokkollee aslan marqi kan yamanillee gurra kiyyaan dhagahee. Walumaa galatti kiyaar umrii kanaan as deebi'ee komantii ijoollee laalaa laabii waraabulleen tokko farratti sirrii miti. Dhiifama gaafachuun waa wahii qalaal gosotumaan laaltaa homaa rakkoo hin qabuuti. Kiyaar illee rakkoo hin qabu bifuma barateen dhufee agartee harma warraa isaa wajjin akkana yoo nutti aarta jedhan. Baay'isa koo kiyaar qoosaa ture jechuudha. Uummanni immoo akkasitti hin jiru siigalee. Kanaafiyyuu jarri lamaanuu dhufanii akkana nuti hin qoosnee akka ta'e dhiifama gaafatan. Ani kanuma jedha. Ayyee namni biraan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Dr. Dubbad. Shamarran arsilee yaada irraa fuudhuu fi bara nama muraasa beekaman argachine. Kiyaari irraa gaafii qaba. Adda duree dubbii. Kiyaar obboleessa keenya duraan si jaalannaa si kabajaa qabsaa Oromooti. Yaa'anii ati yoo har'a gadi baate kaleessuma fuutele tokkoffaa komii jalqabaa sirraa qaba dhaggeeffadhu obboleessa. Gaafa fuute akkasi arsiin hundi Oromoo hundi baatee si bareechiftee fuutee ni galtee gaafa lammaffaa mataa qullaa gabbaaftee ati ilma arsii taatee si galee mataa qullaa gabbaaftee sirbisiifte waan aadaa keenya keessatti hin argamne waan aadaa ilma sikkoo mandoo hin dalanne dalasiiftee jechuudha. Waan aadaa ajandaa toopikii biraa ajandaan jijjiirina bakka kanatti walgeessa nama binaa kana duraan gaafii waan biraatiin dabalina. Ajandaa lolli kun itti dhufe tooppii lolaa kana qofa malee kana dura maan dubbatin akka waa'ee mataa qullaa osoo dubbatin Ayyee kalas mirga qaba akkasii keessa waan garaa keessa harka kenna eessa fuutee yamani galchite bakka carraan naa kenname soorii dhiifama waan san dubbadheef marqa kenna eessaa fuutee yamani galchite marqi kennaaf ka yamanii tokko kenna dhadhaan dalagama siigalee Araba bulluqa bishaani maaraqii itti naqanii nyaatan sigalaami obboleessa kiyya ati ilma arsiiti arsii keessa arsii handhuura ijoollee arsii bahaati ilma makaa hin qabne jechuudha sigalaamiti kan marqinuu kayamaniiti isi wajjin saalfannee jette nu ijoollee arsii aadaan keenya kan ittiin saalfatanii qaanii qaba aadaan keenya marqa keenyatu qaanii qaba bar keessummaa yoo dhuftee marqa namaa hin marqanii waan nyaatanuu namatti hin fakkaatu jechuudha ati haganuma mara nu tuffatte moo aadaa keenya tuffatte moo ati micaa ganda biraati moo nu amma micattii hin komannu yaada biraa hin haasofnu dhiifama nu gaafadhu situ nu arrabsee jecha micattii sanii yakka hankee godhu dhiifama nu gaafadhu
aadaan keenya nu warqee obboleessa keenya yoo si haa kabajnuu barbaada yoo si haa jaalannu kana si jibbuu odoon ta'e waan si jaalannuu fi Oromoon hundi quba sitti qabde jechuudha. Kanaafuu dhiifama nu gaafadha walumaa galatti bakka kan irraa lammata haadha mana teessanii fuutanii miidiyaa irratti hin fidin. Waan xiqqaa sii kennite waan gaarii sii kennite gola keessa jaartii teessa olleeffadha. Akka aadaa arsiititti huradha. Duuba dhiirri arsii kaleessa maqaa qaba mataa qaba. Sii galaa miti mana keessatti huradha. Yoo san si kabajjiisiinuu jechuudha. Walumaa gala dhiifama nu gaafadhu kiyyaa. Ayyee kanuma jechuun yaadni keellee. Thank you. Shamarran arsillee nama lamarraa yaada fuudhatiin jira. Amma gara iluutti darbina. Ilu weelliin dubbataa weel carraa isin bira gattare si Ramzaan dhumarra dubbateetta jedheen. Okay, ilu dubbadha yoo beeziin jiraatin. Yaada maga gammaddeenna asumaani social miidiyaanii oofaa turre amma wal agarre anillee viidiyoo margaa wallaahi jalan turre tokkoffaa dogoggorri wal loltanii yeroo namni nama fuudhu yoo isin hin taane ijoolleen teennarraa goraa komentee waliin arrabsi nama hin tuqina istaayilii isii immoo gadi jiraattu yaa rabbi beekan nama xixiqqaa miti nama gurguddaadha gaariilee nama miidiyaa fayyadame sirreeffachuu hin danda'a keessaan sunillee yoo rakkoon jiraate wal gorsuu hin gaariidha jechuu barbaade sooshaal miidiyaa waa'ee laayii fayyada akkasuma dhiisa waa'ee marqaa yoo deebinu shamarran teenna marqa komattanii amma dubbii qajeelchitanii reefu dhiiraarsi arrabsamettanii amma marqattu qameetta okee yoo gaafattanillee dhiifama isin gaafatanillee rakkoon qabu lola hin barbaachisu wal arrabsuu hin barbaachisu jechuu barbaadeetu bakkuma takkaa dhufne marqi intalli jedhanii gaafa halkan qajeelaan jaarsi akaa'ee jedhu ganama subii kaatee marqite akka naannoo kennan jalqaba buddeena fiddu marqa dhadhaan fiddi marqi beekamaa jechuu barbaade Afrikaan fuufu wettiini Afrikaan guutuun ni nyaatan garuma gara deebisanii aadaa keenya jajjabaa jechuu sikkoon wanta qufan nyaataa osoo hin taane Oromoon ni nyaatti garuu baay'inaan kan nyaatamu naannoo keenya kana kennatu nyaata biraallee nyaannaa beeku waan inni martuu numu jiraachuu barbaade shamarran kennallee kan uumfatanii gaar kenna amma dubbii gabaabsu soorii jedhi ofumaaf akka jaalli qabamte ofirraa bitiyoonni biraallee numa jira keessaan dubbanna gabaabsiituma jaluma ammata sooshaal miidiyaa dhiifama jedhiiti keessumaa baay'ee rabbeeti nu garaakariiti normaal akka iluutti gabaabsinee ajanda amma ijoollee kennitu si jaalatti gabaabaa dubbanne tuqamullee qabdu ijoolleen tuqinaa hin arrabsinaani jechuun hojii akka taasisu lokonni namaa gara namni akka dubbatu badaaf dubbachuu dhabuu danda'a nama badaallee jedhee yaaduuni nama taphatu ijoollee yaangiidha nama waa beeku akka haasoitu dogoggoruu ni dandeetti dogoggora isiisanillee nama kenna amma intala teenna bakka biyya keenya fuudhamteerti yoo isiin dogoggortellee irruma dabarreefi yoo isiin baay'ifte lolla afurii shan namni nama deebi'ee obsaniif igala masiin kala obsineefi tana biruma dabarree uummanni keenyallee yaadillee hor dhiifama isin gaafate dubbii tan asumarra goolamne amma kana baay'ifnee babal'isuullee ta'u inni biraa komentii ala deemtanii waliin tuttuqina nama tuqina nama keessan nam tokko dhufee yoo isinitti ijoollee teessanitti wal fuudhu ta'e akkuma keessan ilaalaa jechuu barbaade walaa kabajnu jechuu barbaade kennallee jecha takka namni dogoggora ilmi namaa akkatti waan badaallee waliin goone nama keessaa wal baafne jechuun jaalala kennaafi jechuu barbaadeeti akkas galatooma yaar kennaati gabaabsi soorii jedhi ummanni kenna waan inni dubbatuuf argite marqan nu jalaa tuqameedha marqi kenna Oromootti kenna Oromoon martuu nyaatti Afrikaallee nyaatti keessatti aadaa teenya namni kenna ka beekamu marqaa waan biraallee nyaanna jechuun nama nyaatama bakka marattuu nyaatama Ameerikaa kanatti ani kun laayif irra bitee nyaataa doolaara 20 tanu marqa gurraacha isaa ka daqiiqaa 5 gahu jechuu aadaa teenya jedhee jechuu barbaadee ka iltiraa kan akkasi lalladhaati ijoolleen nallee tasgabbaayaa jechuu barbaade waan kanarraa tasgabbaa namallee waltiin tuttuqinaa jechuu barbaade yoo sanillee dhiisaan maaliif kalema akkasicha godhatanii itti yaa'anii addunyaa manarraa yaa'anii eegalee walii yaa'ee warri isaanii warri jenna walii yaa'ee Oromoo walii yaa'ee artistiin bakka maraa dhufee cidha akkas bareedaa godhanii amma deebinee illee wal arrabsinu namni isin kolfaa dogoggora jiru san innillee sirreessaa bakka isin illee bu'ee jaartii isaatii dhiifama isin gaafachuu hin dhabu balleessin yoo dhiifama isin gaafate
nama keessa ni jechuu barbaadu jechuudha. Ani fixee jira galatooma. Okay, galatoomni. Asha bira jirta Asha. Ninjira soddaa keenya qaali. Ayyee dubbadhu waan hedduu as jala komantii barreessaa turteef si arge. Yaa laal dubbii marqaatuni. Amma isin dubbii fixxanii an haareetti oowwisuun barbaadu silaa reefu taate waan hin ja'u jira. Sini galee. Doktorri reefu akka dubbattetti waan dhiirti jette deebisaan deebisuuf dhala akka tiyyaa waan taateef doktoraaf hin deebisa takka ji. Bismillahirrahmanirrahiim. Ummal khair. Amma lola gootan kaa dubbii No. gara goolatti deebna. No, ilu keenya lola godhuun deemu. Lola godhuun deemu. Yaada bahi malee deebii waliin deebi. La'an deebisuman deebisa bas hanguma kana qofan godha shi. Ummal khair harka laaka darbaniiti gizee isin haqqiste ma haqqistaa jaaniin. Si galee harka laaka darban miciyyo. Yeroo dheertuu osoo jirti. Yeroo dheertuu ni arrabsan saabunaa malee dhiqan mushuxa malee mushuxanii chakaayan. Annaa obsitee naam. Madam. Okay. Annaa mushuxa malee mushuxanii chakaayan yeroo dheertuu obsitee miciyyoon tun. Arrammoo dhufaniiti waa'ee bultii nyaata bultii isii keessatti seenan jechuun gabbaatee firaa dubbachuun dirqama kun. Kubzi jaarsa keenya agabuu teessisa kun mirga keeti. Eenyulleen hin galchu. Annaa dhiifama gaafachuu qabdii khajaan isaanis isii dhiifama gaafatanii isiinis yoo nyaata marqa xuuxu taate gabbaatee dhiifama gaafatti. Annaa badii isii qofa deebistanii isii qofan qeeqinaan akka mataa keeyyatti aanishi dhiifama naa godhaa hin dogongo. Asha sorry abibti aggeeffadhu intartillee teenna ati waa'ee uffata siitii waa'ee dhaabbiin bareedu jenneeni ati harka keessaa baafadhu tamaan harka keessaa baafadhu intalti teenna uma irraan qabda waan taateef deemna keessaa baafadhu intala arsiiti. Doctor Taabadu waa'ee uffata siitii fi waa'ee jireenya waa'ee uffata adiis sun tooppikii biraati waa'ee marqaa bichaa haasa'a. Warri shamarranii mee amma dhaaba dubbii tana nuti gabaabsine fedhee akkas. Akka amma laal walitti bu'iinti tana hin finnee fi haasayaa jirraa dhufne. Sanii deebii waliin deebii yaar waa jedhi dubbatu dubbii tana. Dubbii amma fakkii amma ayyee bakka amma asitti jenna amma osmee waan jettuun qabdaati. Ani waan xiqqoo wayii dubbadhee namoonni biraa Ramzaa fi Weelfiin qofaa namni yaadan kennatin jarri illee yaada dhumarra kennatu barbaadan na fakkaate. Anillee akka jedhutti tokkoffaa irratti ijoolleen keenya dhageettaniitiin jirtan hundi keessanuu yaadni garaagaraa duratti ka'aatiin ture. Duratti wanni nuun jedhanii fi wanni nu dhageenyallee dhiira arsiittu arrabsame shamarran arsiittu arrabsame dhiira arsii kan mataa cufee jedhee marqaadha jedhaniitiin jaartiin kiyaan arrabsitee kan jedhu feesbuuk irratti ka deemu argayya wadha tokkokiin dhufinan. Kazaa tokkokii kanarrattillee viidiyoolee wayii sheer ta'aatiin ture. Amma immoo ijoolleen akka jedhaa jiranitti ka irraa falmaa jiran ka irraa dubbataa jiran waa'ee marqaati malee waa'ee dhiira arsii yookiin immoo waa'ee shamara arsiiti miti jedhanii tooppikiin gara marqaa irra jijjiirame marqi kun aadaa keenya akkamiin nu jalaa xiqqeeffamaa marqi kun xiqqaatee dubbatamuu hin qabu marqi nu biratti kabaja guddaadha qaba gaafa cidhaa gaafa immoo akkasuma keessummaan garagaraaf namoonni kabajaa dhufan marqa naannoo keenyatti waan ta'eef marqa biyya Arabaatii fi marqa Aljeeriyaa fi maal ka bishaan qorraan godhamu kanaan walitti nu harkaa dhufuun qabu kiyaarillee immoo osoo waan kana keessa beeku osoo garteetiin nu keessa dhalatee nu keessa guddatee marqa kanaan dheengeemee guddatee har'a gartee wal bayeetiniin marqi ka Yamaniiti jedhee aadaa Yamaniiti nu harkaa galche waan jedhani kaasan hawaasni hunduu akkuma dhagaa jirtu kana waan kanarratti yaada bal'aa fi bilchaataa akkasuma immoo waan mucattiin teessanillee jette laayivii kana bira teettee dhageeffataatiin turtee dhugaa jirtu tokko osoo achi hin dabsin waan jiru hunda lafa kaayee hawaasa kanatti illee himi ijoolleen kunillee nullee obboleeyyan keeti warri siqeeqan kunillee obboleeyyan keeti waan ta'eef dubbii kana ajandaan kun osoo nu jalaan bal'atin ammumatti gabaabsinee xumura itti nu godhi san boodatti gara dhiifamaatitti illee deemnee hawaasa keetii keessaa baate ummanni arsii ummata keetii hawaasni oromoo hawaasa keetii kama kaleessa jaalalaa fi tokkummaan dhaabatanii akkasii harka siitumanii gammachuu keessirraa qoodatan sanii har'allee immoo hawaasuma santu gaafa ati dogongortillee dogongorte siin jedha namni immoo dogongortee kiyaar dogongorra jirta siin jechuun waan gaariidha maaliif namni garuu fuulduraa ittuu tarkaanfachuudhaaf yoo wanni wayii dura jiraatan jedhin cimee deemuu hin danda'u. Kanaafuyyuu yaada san akkasitti laali nuu kaaseetillee gara dhiifamaatti kunachi godhachuu barbaadetti yaada san bal'isi nuu kaase waan ijoolleen si kumatan kana sirriitti irraa beektatillee waan ta'eef nu caala. By the way
Faashulle wanni dubbachuu si dhoorgine faashulaal dubbii amma akka jettee son keessa deemnee yaa'u kaasuu waan hin feeneef. Ramzaani jedhani. Maalifi ebalu akkana jedhee ebalu akkas jedhee ebalu akkana ta'e yoo jenne amma wanni sun baqa jette mutee guddataatuma deemee hin barbaachisu jechuudha. Maalifi ilkaan farramni illee waliin gufataa. Garuu dubbiin wanta kun eessatti akka ka'e beektaa? Kaleessa achi naannoo Burji Khaliifaa jala turre beektaa season Buraaksan. Gizee achi dhayinuu namni hiriyaa kiyya tokkotu jira abbaa qabeenyati biyya alaa jiraataa dhufeet wajji waa nyaanne nyaata kan hundammaa akkanatti asitti dhiyeessitanii ani immoo bakka addaa isin geessuu qabaa. Naamin jedhee osuma inni yaaduu yaa waaqimii kiyyatti bakka san dhaquun baay'ee hin yaadamu. So achi dhayne jennaan hin arrabsan achittis sii galee. Yeroo amma achitti si nyaata killeeffasoliyaa minaamina kana burtukaanaaf maangoo wajji fiddee achirra keessisan viidiyoo wajjiin agatti makana bichaa yoon taane baguma tana waraabdee osoo kana hundaa ta'eef. Yaa ni dhagama. Osoo kana hunda viidiyootti galee akka haqimii keessanii hin jiraattanii maallaqa hojjettan bakka nyaatumatti fixxan jedhanii uummanni baga dhiistee amma fidde jennee teennee tumaan nyaannee kama dhugaa immoo nama miskiina baay'ee nyaatan argannetu jira. Asitti nyaata argachuun biyya jirtutti Dubaayitti hooma salphaan argatta sii galee soo bareeda gootee jennee haasofnee kolfinee usnet inuma kan nu sodaanne hafet ka mootu nu inumaan iyyaan qabne marqa jedhan. Ijoolleen baay'een waan marqaa san dubbataa ka marqe jedhanillee kan mootu kiyaarmee oxii aynata sadii fi burtukaanaaf shaayiif maal fiddee fi faxara kanaa olii maaltu jiraayyi akkas jettanii jedhe namni baay'een viidiyoo sanirraa kuun assis godhee hojjetaa kuun immootu iskiriinshoot godhatee hojjetaa argaa ture. Irran kennen dee namni kun hundina beekechuudha beeb jettee laaltee macallisti isin baramma kana booda nama baay'ee si beekaa. Yeroo miidiyaa irratti illee waa dubbattullee batalee waan Oromoo waan ilaalu homa takka akkan dubbanne jedheeni sii galee sirba qofaan dalayti. Amma yoo achi Buraaksan bira dhaynu akkamitti achi dhaytan garuu eenyutu sin geessee hiriyoonni natti dhiyoollee baay'een na gaafatan. Ara baay'ee namatu nu affeeree achi dhayne malee akkamitti achi dhaynaa jedhee ijoollee hojjesuma wali qoosu namni baay'een maal jedhaa nyaata alaa kana nyaadhaa malee isiin mooyaan qabdu jedhanii akkuma reefaashuun jette san hin arrabsan jala deemanii. Illaalle amma yoo isiin viidiyootti ol seente gara nama 1,100 dhufe. Dheengaddoo isiin san jettu san jechuudha. Anillee baruma taa'u jira. Sii galee an ka viidiyoo kutamee asirra ba'e osoo hin taane qaawwaan taa'ee isii ilaalaa jira. Viidiyoo filaashii gaafa cidhaa waraabame san fuunee ilaalaa turret. Amma maarree yeroo kana jala deemanii marqa jedha. Komentiin guutuun osoo intala arsii taate ati marqa marqitaa ati akkana gootaa jedhaniin. Yeroo kana maal jette isiin jechaaf jechatti marqa jettanii ijoollee arsii maqaan balleessinaadha. Kana jechuun maal jechuu? Marqa malee ijoolleen arsii nyaata biraan beeytu jettanii ijoollee arsii maqaan balleessinaa. Nama tokko yoo ganamas galgalas marqa isaa 24 itti kennite marqi mataa nama cuqqaalaa kan jechuun mataa nama cufaa nyaanni tokko nama salacha'a yoo sa'a 24 deebisanii nyaatanii malee marqa ni nyaannaa waan marqa caalu meeqatu jira jette isiin. Bakka amma maarree kokkolfineetumaan taa'e ajandaa si godhatanii jennee osuma amma rafnee har'a ganama gisee kaanu namni baay'een waan marqaa kana dubbata. Achumaan ani immoo maal jedhee barreesse dhuguma marqi ka Oromooti garuu dubartii deesseef marqanii jedhe. Fakkeen nama hunduun beenu hubataa jedhanii yoo durbi deette maraa sii galee hin marqama marqii jedhe. Sagaleen si jeeqaa silkii sirra dawalama. Sagaleen hin jiru amma.
Sagaleen kee jiru sagaleen kee. Miyuutii irra jirta kiyyaa. Okay. Amma deebi'emi. Amma deebiteerta yaa. Yaa asii bakka dalagaa wayii Arabooyii bira dhaabadhee alarraa haasa'aa jirra. So achi teennee bakka osuma akkas jennuun ajandaa si godhatan jennee har'a yoo hirribaa kaanu namni marti poosti gochaa jira. Namni kun maali jedhee taa'ee enumaatu akka carraa ta'ee har'a weellistoota Oromoo lama gurguddoo jaarsota siigalee biyya Norway kana natti bilbilanii taa'ee haasa'aa ture isaa wajji. Muktaar Usmaan Sheekatii fi Umar Suleeman wajji kokkolfinee jabaadhu kormitti. Dhoofsallee siin kennee naan jee osoma kokkolfinu jidduudhaan gorsa wayii qabnaan maal jennaan akkana marqa tokko argaa jirra Facebook isaatis barreessite akkana namni oma isin jaalatuuf akkana jedha. Waan bakka wal dhabbii geessu waan akkasii kana akkan dubbanne kiyaaroo waan akkasii kana jedhanii natti dhaamataniituma kolfanii inumaatu isaan cufan. Ka isaanii sun bakka isaan akkuma qoosatetti ilaalanii jedhee wanni kun gara guddateedha yoo TikTokii keessa gasseenu akka ajaa'ibaa kana naraggataa jiran. Isiin immoo waan akka miidiyaa kanan beektu wallaahi rabbinarraa dhuga ummalkeer erga Facebookii fayyadamuu eegalte ji'a sadin guudde. Anatu banee kinoo Facebook illeen akkana jedhama namni barachirratti nama beekaa jennee itti kenna hin beektu waa'ee miidiyaa kana. Kalammaffaa ammoo asii waa'ee amma marqa tuwitee kan amma akkuma usmelleen ramzalleen hundi kennaa yaa'u abdii iluu argitanii jirtanii numaa itti walii galtanii iyyuu Dr. Asu fi wanna eenyufaa kiyyadan marqa kenna tuwitee abbo marqaa sagalee taanemi. Marqi nyaata kabajaa qaba fuudhee marqa kenna san Yamanitti galchuu kennaaf inumaatu dhiifama. Ummalkee irrillee ka jettee marqa guyyaa mara nyaachuun fayyaa namaatillee appetaayitii namaatiif gaarii miti nyaata tokko nyaachuun ka isin jettee ka isinlee marqa isin jalaa tuffattee bakka isii bu'ee yaa'u anumatu irraa masuulaa dhiifama isin gaafadha. Kunoma waan baay'ee dhiifama gaafachuun mallattoo guddinaati mallattoo hayyummaati dhiifama gaafachuun waan bu'aa buufatan malee waan taarrafan malee waan kasaaran hin qabanii garuu